Akkamoolleen daawwattoota kaddamaa miidiyaa niitoorkii oduu isaa kanaaf qabadhee isiniif dhiyaadhee jiru an kan isin dhageessisu maqaan kiyya Abdii Hariiriin. Galgala har'aa naannoo sa'aatii 1:45tti jilli pirezidaantii Abdii Hariiriin durfamu shifaa irraa ka'ee gara manfaa akka imalaa jiru shurxaan soodii beeksise. Kanarrattis diirektariin kaddamaa miidiyaa niitoorkii obbo Siifaa Muhammad akka dubbattetti simannaa jila kanarratti baay'inni uummata baankiraa fi hamma shawaara sittiin yamaamaan dheefiin dabru takkatti simannaan ho'aan godhamuu fi qabaatettee akeekte. Kaayiroo Iskandariyaa irraa Faatiyaa Jamaal akka dubbattetti jila pirezidaantii Abdii Hariiriin durfamu shiisha, giiroo, biddeenaa fi kan kana fakkaatan akka dhiyeeffamuuf kabajaadhaan beeksiste. Minisootaa irraa obbo Hangaasaa Ibraahim akka dubbatetti jila kanaaf simannaan waan akka godhamuuf nagayaan beeksise. Simannaa kanarrattis kanneen akka kasala shiishaa, kanneen akka qaruuraalee adda addaa fi manneen babbareedaa keessa akka nagayaan gadteessistan jedhee shurxaa suudiitti akeeke. Shurxaa manfaatti akeeke. Oromiyaa irraa immoo kanneen akka Jawaar Mohaammed, Abiyyi Ahmad